Arraga hundi keessaniyyuu taatee addunyaanii ajaa'ibsiifataa jirtu tokko isinis quba qabdoleetan quba qabaa. Egaa taateen sunis biyyuma Afrikaa, biyyuma keenya biyya Afrikaa dhihaa Afrikaatti kan argamtu Morokootti jechuudha. Sinuma jira jedheetan sammuu kootti yaadanatti ta'e. Egaa waan kanaa fi waan biyya keenya kana wal bira qabne ilaalla jedheetanii. Egaa biyyi mootummaa qabu biyya Saudi Arabiyaatti akkasuma baranaa biyya Yamanitti nama 300 ol kan biyya Yaman keessatti boombiidhaan dhuman namni waa isaanii dubbate hin jiru. Egaa rabbiin tokkichi waa isaanii haa dubbatu. Eela meetira 30 haga 32 ni jedhama, 30 ni jedhama. Egaa alaa kulli haali uuma hundaafu eela meetira 30 ta'u keessaa بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أردفتوني channelي رشاد توبي جلتي أرقمتان عندي كيسانو أكم جرت نجا كيساني النجا كوتي قالت ربي الحمد لله. سنس بقى نجا تاني سنين جدا النجا كوتي قالت ربي أردفتونا من تابراس الشام أكم جرت نجا كيساني نجا كوتي قالت ربي قال نجاو الحمد لله عندي كيسانو بقى نجا تاني سنين جدا. Egaa walitti deebinee jirra alhamdulillah rabbiin galanna ga'u. Arraga hundi keessaniyyuu taatee addunyaanii ajaa'ibsiifataa jirtu tokko isinis quba qabdoleetan quba qabaa. Egaa taateen sunis biyyuma Afrikaa, biyyuma keenya biyya Afrikaa dhihaa Afrikaatti kan argamtu Morokootti jechuudha. Subhaanallah, waan ajaa'ibaati, waan takkaallee illee erguma dhaladhe waan akkasiillee argeellee hin beeku. Mootummaan akkanaa sinuma jira jedheetan sammuu kootti yaadanatti ta'e. Egaa waan kanaa fi waan biyya keenya kana wal bira qabne ilaalla jedheetanii. Egaa biyyi mootummaa qabu biyyi namni gaariin keessa jiru haala kanaan kan lubbuu ilma namaa baraaru. Egaa akka biyya keenya immoo akkuma argaa jirtanuu biyya Saudi Arabiyaatti akkasuma baranaa biyya Yamanitti nama 300 ol kan biyya Yaman keessatti boombiidhaan dhuman namni waa isaanii dubbate hin jiru. Egaa rabbiin tokkichi waa isaanii haa dubbatu. Akkasuma Saudi Arabiyaa keessatti namni 1000 naannoo nama 100 waan ta'u manidhaa keessatti kaan lubbuu isaa dhaba. Inuma lubbuu isaa gaafa dhabillee namni du'a isaa kana baasullee dhabamee kaagaa lubbuun achi keessa jiru iyyanii dhumarra kan baasaa jiranu ta'aa jira. Egaa lubbuun ilma namaa hundaafiyyuu rabbiin biratti walqixaa kan arabaa ta'e kan ajamaa ta'e kan sharqii garbii ta'e ilma namaa rabbiin biratti lubbuu ilma namaa kan abbaan fedheeyyuu tokkichumaa jechuudha, wal caalaa hin qabu. Garuu kan biyya Morokootti ta'e kun egaa akkuma argaa jirtan mucaa daa'ima waggaa 3 eela meetira 30 haga 32 ni jedhama, 30 ni jedhama. Egaa alaa kulli haali uuma hundaafu eela meetira 30 ta'u keessaa bu'ee erga bu'ee ka'ee maatiin gara mootummaatti illee iyyatanii ilaa amman sa'aatii viidiyoo kana waraabaa jirutti mucaan kun seentimeetira 50tti galeera jedhamee sa'aasamaa jira. Mucaa sana bira ga'uudhaaf garuu mootummaan humna qabu fayyadamee tiraakteera taankii lafa qotu jechuudha. Akka afaan arabaatti daggaagallee ni jedhama. Inni lafa qotu kuni akkasuma taankii biyyee baasu sana dabalatee oksijiinii garaagaraa lafa keessa illee gashee humna qabu hunda fayyadamee mucaa kana baraaruudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Inuma mootummaan biyya sanaa qaamaan achitti argamee jira jedhanii bakkuma mucaan sun inni ta'e jechuudha baadiyyaa sana keessa. Akkasitti biirii bira gad darbanii qotanii alarraan qotanii mucaa kana bira ga'uudhaaf sochii hedduutu godhamaa jira. Egaa laayivii kana gubbaatti haga nama 200,000 haga nama 400,000 kan daawwataa jiru laayivii sana jechuudha. Subhaanallah, egaa ilmi namaa akkasitti kan rabbiin kabajaa godhee fi rabbiin egaa ilma namaa kamiyyuu kabajee fi jira. Akkasitti taateen kun biyya Morokoo keessatti ta'e waan ajaa'ibu. Egaa mootummaan sun galata guddaa qaba, rabbi jazaa isaaf kaffalu. Nama waan kana irratti kakaasee akka wanni kun hojjetamu ka godhe wallahi maashaallah rabbiin biraallee jazaa inuma argata jedhee yaada. Rabbiin jazaa isaa argachiisu. Egaa mootummaan akkasitti kan inni ilma isaati ilmaan namaatiif birmatu yookaan saba isaatiif biyya isaatiif mootummaan tokko biyya isaa bushuu irratti haqa qaba waan ta'eedhaaf akkasitti kan inni biyya isaa irratti akkasitti uummata isaatiif birmate.
keenya garuu nama nuu birmatu dhabnee biyya Saudi Arabiyaa keessatti azabamaa jirra. Inni bakkee jiru akkatti dalagatu dhabee kaan dalagaa dhabee mana taa'u jira. Inni kaan immoo qabaa kana sodaatee dalagaarraa ba'ee mana taa'aa jira. Inni mana hidhaa keessa jiru immoo utumas keessa nu baasanii yookaan bishaanitti nu naqanii yookaan galanii nu fixanii jedhanii waan garaagaraa ijoollee achi keessaa beenu saayiboottan hedduudha kan nurraa qabamanii achi keessa jiranu bilbilaan inuma quba wal qabna. Haala kanaan kan jarri irra jiranu egaa waa'ee isaanii rabbiin guddaana dubbatu adaraa du'aa'ii kadhachuu fi hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa uummanni rabbii malee namatti mannullee dhabnee jirra. Egaa mootummaan garuu taatee amma ta'e kana ija isaatii yoo argaa jiraate of duuba deebi'aa ilaalu sammuu isaatti illee dhaga'amu. Rabbiin egaa ilma namaa kana wanti hayawaan irraa adda nu godhe akka yaannuu fi akka itti yaannuu fi kan rabbiin hayawaan irraa adda nu godhe kanaafiyyuu taateen biyya Morokootti ta'e kun ilma namaatiif fakkeenya ta'a jedheetanii kan yaadu. Egaa nama haqlee qabu jechuudha. Rabbiin uummata keenya illee bira nuu dhaabbatu. Rabbiin saba keenya biyya namaa keessatti azabamaa jiran kana biyya garaagaraa keessatti akkasitti azabamaa jiru nama nu dubbatu rabbiin nuuf kaa'u jennee rabbumaan kadhannaan isiniin jedha. Egaa badii tokko hojjennee illee miti utuu badii hojjennee badiidhaaf hidhaman jedhama. Egaa ilmi namaa rizqii barbaadannaa dalagannaadhaaf biyya isaatii bahee yeroo biyya namaa keessatti. Egaa kun haadha mucaatii jechuudha. Isheen kun haadha mucaa. Egaa rabbiin haadha isaa kanallee agammachiisu. Egaa ilmi namaayyuu haala kanaan kan inni mucaa kana arguudhaaf akkamitti ba'aa jira arguudhaaf kan erga halkan guyyaa arra guyyaa roobii darbe jechuudha. Arra guyyaa arfaf guyyaa shanaffaa isaati jedhanii erga biirii kana keessa bu'ee garuu oksijiinii achi keessatti mootummaan akka oksijiinii argatu godheetiyyi. Egaa erga rabbiitii mootummaan dhumatu sababa ta'ee mucaa kana akka rabbi lubbuu isaa baraaru taasisuu jira. Egaa erga rabbiitii mucaa kana rabbiin egaa achi keessaallee baasu wallahi waan akka malee garaa nama gubuudha. Egaa kunoo namni 1000 jechuudha. Laayivii nama 400 200 doozarii garaagaraa fayyadameeti jechuudha. Kunoo barreeffamni namoonni garaagaraallee ka barreessanii jiran illee ni jiru. Egaa kunoo amma asirratti gara nama 50,000 kan laayivii sana daawwataa jiru. Akkasuma ajjala yoo deemtanii jettan waa hedduudha kan isin argitanu. Egaa rabbiin uummata keenyallee nama kanatti yaadu rabbi nuuf kennu isiniin jedha. Egaa agasaa kanaatti mucaan kun ba'uu hin dandeenye garuu saantimeetira kamsa ayyaam jedhaa jira kunoo daawwatukum asirratti kamsa ayyaamiidha kan mucaan kun haga yoonaa hin baane jechuudha. Egaa asirratti illee kunoo nama 56 hedduudha laayiviin isaadha kan amma dura darbe kunoo asitti 1,500. Egaa rabbiin mucaa kana baasee nu gammachiisu. Saba keenyallee mana hidhaa keessaa rabbiin nu baasee akkuma mucaa kanaaf namni birmatu argame rabbiin uummata keenya kan mana hidhaa keessatti azabamaa jiruuf nama isaa birmatu rabbiin nuuf buusuun isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa egaa waan natti dhaga'amedha. Wallaahi waan garaa nama gubu. Waa'een saba keenyaa kun eenyutti akka himannullee wallaallee jirra. Egaa namni itti matanuutu jiraate namatti mannaa. Egaa namatti mannu immoo hin qabnu. Egaa rabbuma sanatti mannaa hundi keessaniyyuu uummata keenyaaf akka rabbiin kadhattanu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa taateen kun isa keenyaatiin wal bira qabne yeroo ilaallu samii fardiidha jechuudha. Egaa mootummaan biyya bushu tokko egaa erga biyya isaa irratti masuula ta'ee sila saba isaa kanaaf akkuma kanatti birmachuu qaba. Garuu kun addunyaa irratti ajaa'ibsiifatamee laayivii 300,000 11,400 daawwatamu jechuun wanti kun ilmi namaa kun hagam tokko akka waliif yaadu nama argisiisa. Jaziira Arabaati jechuudha mucaan kanadha. Mucaan kan amma biirii keessa bu'ee jiru mucaa xiqqishaa kana rabbi isaa baasu mucaa amata 3ti umriinsa. Egaa rabbiin isallee baasu uummata keenyallee mana hidhaa keessaa nuuf baasu. Obboleewwan kiyya bakka jirtanutti rabbiin akka kadhattanu uummata keenyaaf isiniin jedha. Egaa rabbiin waan dadhabe hin qabu. Rabbiin Nabii Yuunusiin garaa qurxummii garaa baharaa dukkana sadan halkanii keessaa rabbiin isa baasee uummata keenyallee rakkoo sana keessaa baasee rabbiin waa gammachiisuun isiniin jedha. Obboleewwan kiyya rabbiin egaa akkuma uummata kana gammachiisaa jiru rabbiin nuyin illee agammachiisuun isiniin jedha. Allahumma kamaa nujibu sayyidina Yusuf min alhubbi an tahma rayyaan wa tunajji min alghiyab aljubbi. Allahumma amiin yaa rabbi. Egaa du'aa'iin garaagaraa peejii onni kana jalatti akka malee kadhatamuu jira. Egaa rabbiin du'aa'ii uummanni kadhataaf jiru kanallee isa bira hadhaabbatu isiniin jedha. امبارح كان معايا لعب تاع نص النهار كان معايا لعب هنايا ملي فتشنا على عينا ما نقلبوا عليه ما صبناش. ملي قطعت ياسي عينا بالقلب عينا ما فتش عينا بالعياط عرفت بانه وسنا في البير. صافي الحمد لله وطلبوا الله يطلعوا لي من تما سالم
خرج البارح مع ديك الثلاثة اختفى ما عرفنا فين مشى. اكتشفنا يعني بالتليفون الدري راه في قاع البئر. عيطت للسلطة المحلية وعيطت للدرك الملكي والشيخ ووقفوا معنا الله يجازيهم بخير. راين قبيل شفناه كيتحرك كينقلب على هذا ويشرب شي حاجة الماء يعني كنظن فيه أحسن ما يرى. الحمد لله جات السلطة وقفت المجهود ديالها وباقي او تماك ان شاء الله نطلب الله في الخير باقي حي ان شاء الله. سنين جرا بليون كي كانوا مسنيف دبر سوفنو في اغا ويا براتي ولتريبنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبكينيا كان برالي ربي نو فدابتو ربي ركو خنا كيسا إسان هباسو فرماتا وارا ربي نو فيدين واغمتشيسو سنين جرا بليون كي اغا بيا كمنا نوتس علمنا ماتي وابنين سنتاني اغا علمنا ما كميو والكتا ummata keenyaaf nama birmatu illee rabbiin afidu egaa mootummaa sammuun isaa qollofame kanallee kan ummata keenyaaf birmatu rabbiin isaa taasisuu jenna. egaa insha Allah yoo rabbii irraa taate inuma furmaata arganna.